Akkam nagaa jirtu barattoota, nagaa keessanii. Qabiyyee keenya kan yeroo darbee keessatti diriiroo fi sarara qajeelaa isa jedhu keessatti tokkoffaarratti giraafii diriiroo koordineetii ibsamni isaa xaa walqixa taa'aa aan immoo miseensa lakkoofsa raashinaali ta'ee ijaaruu isa jedhu laallee turre. Paartii kana keessatti immoo qabiyyee guyyaa har'aatiin diriiroo fi sarara qajeelaa koordineetii and straight lines isa jedhu keessatti qabiyyeen keenya akka lammaffaatti har'a laallu giraafii diriiroo koordineetii kennameef irratti ibsama yaa walqixa taa'aa ba'an immoo miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'ee akkamitti akka ijaaruu dandeenyu ilaalla. Inni amma asirratti iskiriinii kanarratti argaa jirtan kun kan Ingiliffaan kennamedha. Graph of an equation of the form y equals to b is an element of rational number isa jedhudha. Giraafii hima bifa yaa walqixa taa'aa ba'an immoo miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'ee kan kennamedha. The graph of equation y equals to b is an element of rational number and different from 0 kan ta'edha. Is a line parallel to the x-axis and at a distance of b from it. Inni kuni giraafiin ibsama yaa walqixa ba'an immoo miseensa lakkoofsa raashinaalii fi ba'an immoo 0 irraa adda ta'ee kuni siiqee xaa waliin waltarree kan ta'ee fi siiqee xaa kana irraa fageenya buqaa baarratti kan argamudha. Note jedhee as keessatti yookiin immoo akka hubachiisatitti kan inni kaa'u tokko tokkoon hiiknee gara afaan Oromootitti ni ilaalla. Jalqaba irratti if b is greater than 0 then the line lies above the x-axis. Kana jechuun yoo baan keenya irra guddaa ta'ee sararri nuti ijaaruuf deemne yookiin giraafiin yaa walqixa taa'aa ba'an kuni siiqee xaa irraa gara oliititti bahaa yookiin immoo argamaadha. Inni lammaffaan immoo if b is less than 0 then the line lies below the x-axis. Kana jechuun yoo baan keenya irra xiqqaa 0 ta'ee sararri kunis siiqee xaa irraa gara gadiititti akka inni bahudha. Sadaffaa irratti immoo the graph of equation y equals to 0 is the x-axis. Kana jechuun giraafiin equationii yookiin himni isaa yookiin ibsamni isaa yaa'uun 0 ta'ee is gama biraatiin siiqee xaa isa jennuun sana tahaadha. Tokko tokkoon inni kun kallattiin kan gara afaan Ingiliffaatti irraa hiikamedha. Mee jalqaba irra kaanee adda baafnee haa ilaallu waa'ee ibsama giraafii yaa walqixa taa'aa ba'an immoo miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'eef yoo ilaallu sararri yookiin siiqeen yaa walqixa ba'aa kuni kan nuti ijaaruu deemnu kuni siiqee xaa waliin waltarree ta'a jechuudha. Kan dalga deemu waliin yoomiyyuu waltarree ta'adha. Inni biraa immoo sararri kun yookiin immoo sararri yaa walqixa ba'an nuti ijaaruuf deemnu kuni siiqee yaa tuqaa baa keessa darbetti siiqee xaadhaaf waltarree ta'a. Eenyuun sararri nuti ijaaruuf deemnu kuni tuqaa kuni siiqee yaa keessa darba jechuudha. Siiqee yaa qaxxaamura. Eessarratti tuqaa baa keessatti qaxxaamuretti siiqee xaa isa dura jiru sanaaf waltarree ta'adha. Gama biraatiin immoo yoo baan keenya irra guddaa 0 ta'e jechuun warra 0 ol jiran yookiin immoo positive rational numberii kan ta'e jechuudha. Sararri yaa walqixa ba'aa yookiin immoo giraafiin nuti ijaaruuf deemnu yaa walqixa ba'aa kuni siiqee xaa irraa gara olii oola. Gara olii siiqee xaa irraa gara olii oola. Mee giraafii kanarratti fakkeenyaaf kunoo akkas irratti mul'ataa jiru kanatti yoo ilaalle amma yaa walqixa taa'aa ba'an inni kuni siiqee xaa kan halluu cuquliisaa qabu kana gara olii kan diiman barraa'e jechuudha. Yaa walqixa taa'aa ba'aa jedha. Inni kun siiqee dura xaa jiru sana gara oliititti tuqaa baa irratti qaxxaamuree jechuudha yookiin seentuu lammaffaa baa kanarratti qaxxaamuree siiqeen xaan kun yeroo kana 0 tahaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo yoo baan keenya immoo irra xiqqaa 0 ta'e sararri yaa walqixa ba'an kun akkuma amma asitti giraaf irratti argaa jirtan kun yaa walqixa ba'aa jedhu kun siiqee xaa irraa gara gadii oola. Kunoo yaa walqixa ta'a negative b kan jedhu kana jechuudha. Negative b asitti wanni fudhannee baan keenya irra xiqqaa 0 jechuun lakkoofsota 0 gadi jiran kara negative raashinaalii keessa warra ta'ee jechuudha. Kanaaf asitti sararri kun yookiin immoo
siiqeen giraafiin nuti ijaarre kun yaa wal qixataa baan immoo leezaan 0 kan ta'e kun siiqee xaa dura jiru sanii gara gadiititti tuqaa ammoo neegatiiv b irratti qaxxaamuretti sarara siiqee xaa isa dura jiru saniif waltarree ta'aadha. Inni sadaffaan immoo yoo baan keenya immoo 0 ta'e sararri yaa wal qixa baa jedhu kun siiqee xaa irra kallattiin oolaa jechuudha. Kana jechuun gama biraatiin siiqee maxaa sana ta'aa jechuudha. Kunis baan keenya 0 jechuun yaan keenyas 0dha tokko tokkoon akkamitti akka fudhachuu dandeenyu kan nuuf kaasuu jechuudha. Inni biraa kan as keessatti isinii kaa'e yoo baan irra guddaa 0 ta'e jechuunis sararri yaa wal qixataa baan kun siiqee xaa irraa gara oliitti tuula akkuma giraafii asirratti argaa jirtan kana. Amma yaa wal qixa baa jechuun siiqee dura jiru kan siiqee xaa sanarra gara oliitti bahee jechuudha yookiin immoo gara olii qaxxaamuree jechuudha tuqaa baa irratti jechuudha. As keessatti baan kun dhaabbataadha. Baan kun dhaabbataadha irra guddaa 0ti yoo barreessin immoo a cimdii tartiitiin aanii qoodduu baa jennee barreessina. Baan keenya 0 olii jechuun fakkeenya warra 0 olii keessaa 2 fudhannee jechuudha. Kanaaf as keessatti giraafii yaa wal qixa taha baa kan jedhu kun baan keenya 2 waan ta'eef 2 irratti qaxxaamuraa jechuudha. Siiqee yaa 2 keessa ba'a. Kana jechuun as keessatti siiqee yaan kun 2 dhaabbataadha. Garuu siiqeen xaan kun jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf neegatiiva 3 fi 2, neegatiiva 1 fi 2, 0 fi 2, 1 fi 2, 2 fi 2 jennee yoo fudhanne inni giraafiin kun kan amma kallattii maan eessaa keessa baha jechuudha. Cimdii tartiiwwanii kanniiniif giraafii yoo kaafnu yaa wal qixata baa keessa qaxxaamuraa jechuudha. Inni lammaffaan immoo yoo baan keenya irra xiqqaa 0 ta'e sararri yaa wal qixa baa jedhu kun siiqee xaa irraa gara gadii oola jenna. Kunis fakkeenyaaf a qoodduu neegatiiva 6 jedhu kun neegatiiv b ta'uu qaba. Baan keenya 0 gadi jechuun warra 0 gadii keessaa fakkeenyaaf neegatiiva 3 yoo fudhanne amma siiqeen yaa wal qixa neegatiiv b kan jedhu kun gara gadii jechuudha. Fakkeenyaaf nuti neegatiiva 3 fudhanne siiqee yaa kana giraafiin nuti ijaarru kun neegatiiva 3 keessa dabraa jechuudha. Gaafa kana neegatiivni 3 kun dhaabbataadha. Seentuun lammaffaa. Seentuun jalqabaa garuu jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Gaafa siiqee kana ijaarru siiqeen kun tuqaa siiqee yaa tuqaa neegatiiva baa keessa darbeet warra kaaniif immoo wajjin tuqaaleen kunniin wal qabachuu danda'u. Isaanis neegatiiva 2 fi 3, neegatiiva 3, neegatiiva 1, neegatiiva 3, 0, neegatiiva 1, neegatiiva 3, 2 fi neegatiiva 3 jennee kaahuu ni dandeenya. Tuqaalee kanniin yoo wal qabsiifne eenyuun argannaa? Yaa wal qixataa giraafii yaa wal qixataa neegatiiva 3 argannaa jechuudha. Inni sadaffaa yoo baan keenya immoo 0 ta'e sararri yookiin immoo giraafiin nuti ijaaruuf deemnu yaa wal qixa baa jedhu kun siiqee xaa irra kallattiidhaan oolaa jechuudha. Kunis akkuma giraafii irratti argitan isa halluu cuquliisaa qabu xaama ka jedhu kana ta'aa jechuudha. Kunis baan keenya 0 jechuun yaanis wal qixa 0 jechuudha. Kanaaf yaan 0 jechuun immoo xaan immoo lakkoofsota gara biraa ta'uu ni danda'aadha. Fakkeenyaaf cimdii tartiitii yoo barreessinu neegatiiva 2 fi 0, neegatiiva 1 fi 0, 0 fi 0, 1 fi 0 fi 2 fi 0 keessa darbee yoo ta'e kallattii maan siiqee xaa irra oolaa jechuudha. Kanaaf giraafii yaa wal qixa ta'a baan keenya yoo 0 ta'e siiqeen sun xaa irra kallattiin oolaa jechuudha. Fakkeenyaa diriiroo koordineetii kenname irratti giraafii yaa wal qixa 2 fi yaa wal qixa neegatiiva 2 ijaari jedha. As keessatti giraafii yaa wal qixa 2 yoo ijaarru kallattiin diriiroo koordineetii erga kaafannee booddee giraafiin nuti ijaarru kun sararichi yaa siiqee yaa keenya meeqa keessa baha? Tuqaa lammaffaa kana keessa baha jechuudha. Lakkoofsa 2 keessa bahet siiqee xaa isa dura jiru sanii wal tarree ta'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo giraafii yaa wal qixa neegatiiva 2 ijaarii jenna. Giraafii yaa wal qixa neegatiiva 2 yoo ijaarru immoo siiqee yaa irratti neegatiiva 2 keessa dabruudhaan akkuma asirratti argaa jirtan kana gara gadii jechuudha. Neegatiiva waan ta'eef siiqee xaa isa dura jiru sanii fi wal tarree ta'a jechuudha. Inni biraa baa gaafii shaakalaatiif kan kennamedha. Diriiroo koordineetii irratti giraafii yaa wal qixa 3 fi yaa wal qixa neegatiiva 4 ta'ee ijaari jedha. Kana suuta jedhaati shaakalaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Qabiyyee itti aanu keessatti diriiroo koordineetii irratti giraafii ibsama yaa wal qixataa maa xaa ta'e xaan keenya immoo 0 irraa adda kan ta'e akkamitti akka ijaaruu dandeenyu waliin ni ilaalla. Nagaatti.